Dargaggeessi yemmuu turetti staatiksii baay'ee nama ajaa'ibu tokkoon ilaali. Namni tokko humna isaarraa parsantii 10 qofa fayyadamaa jira jedha. Parsantiin 90 akka jiru iyyuu hin beeku. Akkanumatti osoo hin tuqamiin addunyaa kanarraa gaggeeffama. Kun ammoo staatiksii duraa ture. Riisarchiin dhiheenyaan gaggeeffame immoo kan inni faalleessa. Namni tokko kan fayyadamu parsantii 10 osoo hin taane parsantii 2 qofaadha jedha. Parsantiin 98 akkuma warqee awwaalamee dhokatee taa'eera. Amma samiti kan nama dinqu. Parsantiin 98 toleen fayyadamanii akkuma jiru iyyuu hin beekanii jenna. Parsantii 2 qaban sanaanoo namoonni maal fayyadamaa jiru jennee yemmuu ilaallu yeroo baay'ee parsantii isaanii 2 sana kan fayyadaman oduudhaaf, hiriyootaaf, ergaawwan erguu fi gochaawwan kan kana fakkaataniif. Kana qofaan hin goolabamu. Guyyaatti sa'aatii 5 ol iskiriinii ilaaluu jedha. Bilbila isaaniirraa, aayipaadii isaaniirraa, kompiitara isaaniirraa, televezyiinii isaaniirraa. Yoo xinnaate garuu guyyaatti sa'aatii 5f iji isaanii iskiriiniirradha. Kun amma wanta faayidaa qabu ta'uu danda'a. Wanta faayidaa qabu ofitti fayyadamaa jiru jennee yaadne jechuu kooti. Haa ta'u malee kana miti dhugaansaa. Yeroo baay'ee irreelevant yookaan immoo wantoota hin barbaachisnerradha. Sa'aatii iskiriinii dabalaa kan deeman. Jireenya isaanii kan sirreessuu danda'u wanta faayidaa qabu tokko illee hin kennuuf. Haa ta'u malee yeroo baay'ee raawwachaa deemu. Guyyaa guyyaatti. Akkuma beeknu wanti guyyaa guyyaan raawwannu immoo bartee ta'a. Barteen kunis immoo salphaadhumaan bartee dhiifamuu miti. Kanaaf dhaloonni hundumtuu dhaloota bilbila isaa faana maxxanee taa'a. Jireenya isaanii sirreessuuf yemmuu carraaqan baay'ee isaanitti ulfaata. Innaatti fufus immoo jirama baay'ee suuta jedhe ta'a. Kunis gara gaaffii tokkotti nu oofa. Wanta kana yoo raawwadhe wanti argadhu maaltu jira? Wanti dhabuu maaltu jira? Yeroo kosaaf kennuun osaaf mala? Bu'aa akkamiin ofida? Waa'ee yaadaa gadi fageenyaan yemmuu baradhu gaaffii murteessaa ofii keenyaan gaafachuu qabnuun argadhe. Jireenya keenya keessatti bu'aa isa guddaa jedhamu kan finnu yoo maal goonedha? Deebiin isaa akkuma yaaddan salphaadha. Thinking yookaanis immoo yaaduu. Sababiin isaas yaadni yaaddan gosoonni yaada keessanii filannoo fi murtee keessan ni murteessu. Filannoo fi murteewwan keessan immoo gochaawwan keessan ni murteessu jechuudha. Gochaawwan sun immoo fudhatanii maal fidu? Bu'aa. Bu'aan dhufa immoo achumaan jireenya akkamii akka gaggeessitan achumaan agarsiistu ta'a jechuudha. Amma akka cheenii godhaatii fudhadhaa. Burqaan ijoo wanta kanaa yaaduudha. Yaadni riyaan yemmuu tarreeffamaa deemu jireenya keenya ta'a. Yeroo baay'ee Ameerikaa keessatti hojiiwwan maallaqa guddaa kaffalchiisan gochaawwan yaaduu gaafatanidha. Kanaaf yaadonni yaaddan isiniif gaariidha moo gaarii miti kan ittiin jettan meetiriksiin yookaan immoo safartuun tokko jira. Wanti tokko dhumarratti guddaa ta'uuf humna qaba yoo ta'e yaada gaariidha. Wanta guddaas jechuudha. Haa ta'u malee garuu riizaaltiin isaa dhumaa yookaan immoo humni dhumarratti qabachuu danda'u gadi bu'aa kan jedhamu yoo ta'e wanti sun yeroo keessan fudhachuu hin qabu. Dhaloota ammaa wanta ajjeesaa jiru yoo jiraate immoo teekinooloojii isa jedhamu. Bilbila xiqqoo harka keenyarra jirudha. Amma teekinooloojiin jireenya keenyaaf baay'ee wantoota gaarii ta'an nuuf fidee dhufuu danda'a. Jireenya salphisa. Wantoota gaarii ta'an baay'ee caqasuu dandeenya. Hammuma sana immoo baay'ee balaafamaadha. Ispeeshaali immoo dargaggoonni bara kana keessa jiraatan baay'ee itti xiyyeeffamaniiru. Kunis immoo bu'aa qabeessummaa isaanii hir'isaa fi humna xiyyeeffannaa isaanii hataa jira. Yeroo baay'ee namoonni ganama maal hojjetu jedhaatii gaafadhaa. Ganama akkuma ka'aniin bilbila isaanii ni banu yookaan immoo kompiitara isaanii. Maal ilaaluuf? Teekstii meeseejii isaanii yookaan immoo iimeelii. Sagalee bilbilaa isaaniis ni dabalu. Achiinis bilbilli isaanii iyyuu jalqabaa jechuudha. Sagalee bilbilaa fida. Meeseej. Sa'aatii 2 yookaan 3 booda sammuun isaanii guutummaan guutuutti cinqameera. Baay'een doopaaminii guutummaan guutuutti xiyyeeffannoo isaanii fudhateera. Sa'aatii sana booda guyyaa isaanii haalaan gaggeessuu hin danda'an yookaan immoo waan tokko irra xiyyeeffatanii tarkaanfachuu yookaan immoo hojjechuu hin danda'an. Kun hundumtuu maaliin dhufe yoo jettan teekinooloojikaal diistiraakshiniidhaan yookaan immoo yaada nama jeequun jireenya keenya ammaan kana kan ajjeesaa jiru bilbila harka keenyarra jirudha. Sammuun keenya seeraan akka yaaduu hin dandeenye gochaa jira. Dhuma guyyaa keenyaa irrattis homaan milkeessine. Haa ta'u malee baay'ee dadhabna. Maaliif? Sammuun keenya doopaaminii facaasaa ture. Biizii ture jechuudha. Nuti garuu homaa faayidaa waan qabuun goone. Riippoortoonni akka agarsiisan yoo ta'e diistiraakshinoota yookaan immoo wantoota yaada keessan jeeqan haaraa ta'aniif deebii kennaamuma deemsan enerjiin sammuu keessanii gubachaa deemu. Jechuunis guyyaa guyyaan parsantii 10 IQ'n keessan hir'achaa deemaa jechuudha. Kana harkisnee osoo ilaallee yeroo dheeraa keessatti IQ'n keessan baay'ee bu'eetu sadarkaa gadi aanaa jedhamu irra qaqqaba. Sadarkaa sanarra namoonni qaqqaban immoo soosaayitii yookaan immoo hawaasa keessatti maqaan gaariin kennamuuf. Jecha stupid jedhu keessatti level godhamu jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee doopaaminii dhageessanii ta'uu danda'a. Namoonni doopaaminiin sammuu keenya ni dammaqsa gaariidha yommuu jedhan qo'annaawwan garuu kan agarsiisan
sammuu keenyaan garmalee sochoosuurraan kan ka'e akka dadhabsanidha. Kanaaf notifikashinii bilbila keessan irratti dhageessan ilaaluuf jettanii kiliik amma gootanii doopaaminiin faca'aa deema. Garaa isin ciibsaa deemaa jechuudha. Maaliif? Waan inni fedhu gochaa waan jirtaniif. Akkuma suusii keemikaalli doopaaminii sammuu keenya keessa faca'e kun kookeenis yoo fudhanne keemikaala wal fakkaataa argannudha. Kanaaf addiktiividha yookaan immoo suusii isin qabsiisa. Yeroo bilbila keessan tuqxanitti keemikaalli kun faca'aa yoo dhufe isin kookeenii fudhachaa akka jirtanidha sammuun keessan kan beeku. Isiniif kookeeniin keessan bilbila keessanii jechuudha. Kanaaf har'a bilbila keessan irratti sa'aatii 4 yoo balleessitan boru sa'aatii 5 balleessitu. Iftaan 6 7 jechaa sa'aatiin isaa dabalaa deema. Kanaaf furmaanni tokko maalidha jennee yommuu yaadnu wantoota akkuma jiranitti dhiisuudha. Ganama yommuu kaanu homaa tokkoyyuu tuquu haa dhiisnu. Yeroo murtaa'eef sammuu keenya faana qofaa keenya yoo taane homaa nu miidhu. Bara hojii kootti biiliyoonarootaa fi maltii miiliyoonarota baay'ee faana dabarseera. Achiinis namoota kanneen faana yommuu dabarsu yeroo hundaa yeroowwan gammachiisanii miti. Haalawwan nama dhiphisan tokko irrattis akkam akka ta'an ilaaleera. Haala nama ajaa'ibsiisuun naannoo isaanii hundi gubachaa jiru osoo ta'eyyuu isaan ni tasgabbaa'u. Naannoo isaanii gubachaa yommuu jedhu egaa na hubattu. Haalota faayinaanshaal seektarii keessatti uumaman jechuu kooti. Rakkinni kamiyyuu yoo isaan mudate sammuu isaanii dhabuun fedhan achumatti tasgabbaa'u. Achii booda rakkinicha furuuf deemu. Amma akkamitti dandeettii yaadaa akkanaa qabaatan jettanii yoo yaaddan deebii sirrii ta'e tokko qofaatu jira. Jabina yaadaa isaanii fi jabina waan tokko irratti xiyyeeffachuu. Hamma wanta kana gadi fageenyaan yommuu qoradhuudha. Maaliif dureessonni hundumtuu akkanatti akka yaadan naaf gale? Dureessonni hundumtuu iccitii tasgabbaa'uu isaanis nan beeke. Yeroo hunda hammuma sammuu keessan tasgabbeessitan kutaan yaaduu fi murteessuu sammuu keessan keessa jiru jechuunis sarabileemiin keessan akka sarraa eegamutti fankishin gochuu jalqabu yookaan immoo hojjechuu jalqabu. Akkuma sammuu keessan keessa ibsaa ibsuu jedhaa fudhadhaa. Yommuu isin tasgabbooftan sammuun keessan guutummaan guutuutti hojjechuu jalqabu. Ajeen nuti garuu yeroo rakkinaatti isin ni aartu yoo ta'e sammuun keessan duubatti deebi'a. Murteewwan keessan miira keessan irratti kan hundaa'an ta'u. Kanaanis kan ka'e bu'aan keessan guutummaan guutuutti gadi bu'aa deemu. Dogoggoroonnis baay'achaa dhufuu jechuudha. Kanaafidha yeroowwan baay'ee ulfaataa ta'an dabarsaa jirtu yoo ta'e aartii fiduu dandeessan fudhattanii tasgabbaa'uu danda'uu qabdu. Sammuun keessan haala kamiin illee nahuu yookaan immoo paaniik moodii irratti galuu hin qabu. Isteejii sana irrattis yoo galtan gonkumaa murteessuu hin qabdan. Murteessuu yoo murteessitan murteessuu sirrii miti. Sababiin isaas miira irratti kan hundaa'edha. Kanaafidha yeroo baay'ee mediteeshiniin barbaachisaadha kan jedhamuuf. Sammuu keessan akkam gootanii callisiisuu akka dandeessan baruu qabdu. Achirra yoo qaqqabdan sammuun keessan haala itti yaaduu qabu ofii keessan murteessuu dandeessu. Sammuu keessan tasgabbeessuu yoo dandeessan keemikaala doopaaminii sammuu keessan keessa gadhiifamu dhaabuu yoo dandeessan xiyyeeffannoo olaanaa fi sammuu qulqulluu ta'eenis wanta feetan ari'aa achiif gochuu yookaan immoo milkeessuu ni dandeessu. Wanti hundumtuu kan jalqabu yaada keessan irraayi. Yaada, achiin filannoo, achiin murtee, achiin raawwii, achiin bu'aa. Dhumarrattis immoo akkaataa jireenyaa. Kanaaf yeroo hunda duubatti deebinee rakkinicha handhuura irraa furuuf haa yaallu. Yaada keenya irratti haa hojjennu nuun jedhu. Kaneediyaan Ameerikaan Motiveeshinaal Spiikarii fi barreessaa Biriyaant Reesii. Waan na hordoftaniif galatoomaa nagaatti.